Siigalee amma akkuma nama ilmaan xiyyaaf jaartii xiyya gatee tabiraa fuudheetitti na dhagahamaa jira amma. Yoo jira dhaba jedhu. Sayid ergana diddee maaliin godharee kayituu bakka shaaworii kee qadhu. Ayyee bareedduuti qaamaan dhiqadhaa. Wajjin dhiqanna moo? Ara kayituu qadhu. Wajjin dhiqannu? Ani qadheera. Kastaraan osoo hin dhiqatiin dura takka kootu ka'e. Kaameeraa jira. Kaameeraa keetti hagammanaan isaa jirta? Way ayyuu kisaaraa galtee dhugaa dubbachuudhaaf kisaaraa galtee nagaan isiniif haa ta'u akkam ooltanii akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata rabbii akkuma viidiyoo jalqabaa irratti argitan jechuudha. Egaa ayyuun hoteelatti Sayidoo wajjiniin teessee haasaati kan ishiin turte. Achi waa baay'ee haasoftee ani ijoollee biraasii kennaa daa'ima biraasii fidaa lakkuu sii kennaa daa'ima kana barbaada olii gadi hin deemini daa'ima kanaa jettee hin dhama'ini anuu daa'ima sii fidaa jechaaniti kan ishiin turte jechuudha. Haa ta'u malee ayyuun iddoo kanatti hin dogoggorte jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaa fi garuu Sayidoonis jechoota ishii kana hin fudhannee fi osoo fudhatee fi nagarrama jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Osoo jechoota ishiin jettu kana fudhatee fi nagarramaa ture jechuudha. Akkuma inni jedheeyyuu daa'imti akkuma inni jedhee isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Daa'imti kan lammaffaa dhalattuu fi kan jalqaba dhalattuu tokko miti. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli daa'ima jalqabaatiif qabduu fi daa'ima lammataadhaaf ati qabdu tokko miti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf isa ilmoo qabutu beeka jechuudha. Isa kana. Kanaaf iyyuu jechuudha yaadni ayyuun keessa ishiitti yaaddee Sayidoodhaan jette kuni yaada fudhatama hin qabnedha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yaada fudhatama hin qabne jechuudha. Maaliifin daa'ima tokko lama dhiisiti jechuudha. Agafee osoo ishiin daa'ima dhaltee fi yookiin immoo daa'ima deettee fi mucaa kanaa fi ijoollee isaa kan kaleessaa sanaan waliin madaalaniif osuma waan fedhillee ta'e jechuudha. Waliin madaalaniif. Kanaafuu bakka kanatti ayyuun dogoggora guddaa dogoggorte dhugaa dubbachuudhaaf dogoggora guddaadha kanatti dogoggorte iddoo kanatti of sirreessisiin jechuun barbaada. Kanatti aansee Sayidoon immoo ani iddoo kanatti amma akka waan haadha manaatiyyaa sana irraa gargar ba'ee nikaa hunda walirraa buufannee haadha manaa biraa fuudhettiin of ilaalaa jira. Malee haadha manaa biraatuma otoon qabu haati manaa koo jalqabaa osoo jirtuu osoo nikaa walirraa qabnu waan jeequmsaan yookiin immoo haala waliigaluu dadhabnee walirraa fagaannetti miti kanadhani keessa kootti yaadaa jiru yookiin immoo keessi koollee itti na yaadaa jiru jedhe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee takka waan nama gaddisiisu baay'ee takka waan namatti ulfaatu jechuudha wanti kuni. Kanaafiyyuu Sayidoo koo abshirii. Rabbi jira waa hunda keessattuu jechuudha. Uummanni rafee jira qophaa koo taa'een jira dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa onlaayinii irraan turre baay'ee biizii ture. Innaa gara biyya biraatirraa gara biyya keettanitti deebitanii xiqqoo keessummaanis isinitti bobbaay'ataa biizii taatu jechuudha. Innaa saba kanaan kan ta'e biizii ture onlaayinii irraan turre galgala kanaan argachuudha. Garuu erga lakkifamee sa'aatii 6 waan akkasii ture jedha viidiyoon isaanii jechuudha. Viidiyoo isaanii amma dhaggeeffadhe. Kanaaf iyyuu ayyuu iddoo kanatti dogoggora guddaa takka jechuudha. Kanatti dogoggorte isa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Dogoggora kana garuu sirreeffatuu qabda. Ati ilmoo agafee yoo fiddeef Sayidoodhaaf ilmoo inni duraa sunumayyaarraa qabu sanaan gitumayyuu walittumayyuu hin dhufan jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf walittumayyuu hin dhufani. Dogoggora guddaadha dogoggorraati dogoggortee siin jedha yaabbuleettii tiyya. Kanaaf iyyuu Sayidoon immoo wantoota baay'ee dubbatee osoo isheen lafa illee jiraattee viidiyoo takka illee ishiin hojjattee bakka kanan jira hojjattee bakka ishiin jirtu sanatti ammallee deemitin ishii barbaada. Maqaa waa baay'ee dubbate jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko qalbii namaa cabsa baay'ee tokko jechuudha namatti dhaga'ama. Sumayyaan kana hundumaa laaltee garaa laaftee fi osoo yeroodhaaf carraadhum takkitti jechuudha carraadhum takka osoo kennitee fi baay'ee takka namatti tola isa dhugaa dubbachuudhaaf carraadhuma takka osoo kennitee fi akkasii Sumayyaa ፕሊዝ ዛሬ ምን ለምንሻለን አንድ ቻንስ ብቻ ስጪው እና ተመልሰሽ ከሱ ጋር ተገናኙና
እስቲ አንዴ በቃ አንዴ አውሩ እስቲ xiqquma ishee jechuudha wajjiniin walitti koottatii waliin haasa'a namni waa takka yoo waliin haasa'e haasaasaa keessatti waa jijjiirratee haasaa haasa'u keessatti walii galteedhaan wantoota tokko tokko sirreeffatuu danda'a jechuudha. Saba kana ta'eefu walitti koottatii haasa'amee walitti wal mari'adhaa ilmoo tanaafillee yaada innillee isa kanatti rakkatu kanaaf isaafillee yaadi fi kanaaf iyyuu Sumayyaa ፕሊዝ እንለምንሻለን እስቲ አንዴና ለመጨረሻ ማለት ነው ከሱ ጋር ተገናኝና እስቲ አውሩና ትስማሙ ካልሆነ አንድ ላይ ትኖራላችሁ። ካልተስማማችሁ ደግሞ ችግር የለውም። በቃ ልጆቹን ብቻ ከሱ ጋር ገናኝተሽ በቃ እሱም እንደዚህ ወደዛ እንዳይሮጥ አንድ ቦታ ይቀመጥ እና ደግሞ እሱ የሆነ ነገር ከሆነ ደግሞ ነገ ይጸጽትሻል እና ይሄን ወቂ አባ ጆሌ ኬቲቲ አባትሽ ልጆች ነው እና ነገ ይጸጽትሻል። እኔ ነገርሻለሁ። አኒ ሲቲ መንጅራ እሳ ዱጋ ዱበቹዳፍ ያ ሱመያ እኔ በጣም ወድሻለሁ። እውነቴ ነው የምልሽ። ግን በቃ ስራሽ ምንም ደስ አላለኝም። የሰራሽ ሁሉም ነገር ምንም ደስ አላለኝም። ያለፈ ሁሉም ነገር አልፏል። ወንቲ ደርቢ ሁንዲኑ ደርቤ ጅራ ከናፍዩ ጀቹዳ በቃ ይሮ ዱማቲፍ ጀቹዳ tokko dhuma isa carraa takka kenneefiti wajjiniin haasa'iiti በቃ ijoollee dhuma kanaaf jedhiiti ijoollee kana isatti argisiisi innis daa'ima kana jedhee raawwate akkasittiin innaa ilmi dhiiraa tangalaatta'amu innaa akkasittiin waa meeqa rakkatu sittaa dhaga'amu osoo si jaalachuu baatee maallaqa kanaa fuudhee osoo ilma isaa jaalachuu baatee maallaqatti makiinaa gurgure hunda isaa fuudhee akkaawuntii kee irratti hin galchuu wantoota isin barbaachisu wantoota kanatu isaan rakkisaa uffanni hatta uffata ijoollee miicuudhaaf lawaandariin uffata ijoollee bichaa maallaqa meeqa ishee gaafata nyaanni ijoollee bichaa maallaqa meeqa ishee gaafata jiraachisuu hin dandeessu qophaa isheetitti yoo nani bira jiraachuu baadhee daa'imman kan koo wantoonni isaan nyaachuu baratanii wantoota garagaraati jedhee laanchi ብሎ ነው ይሄን ሁሉ እሱ አስቦ ማወራ ማለት ነው። እና አንቺ ደግሞ ምንም አላሰብሽም አይደለም ምንም አላሰብሽም። በጣም ነው የምታዛዝኝ። እግዚአብሔርን ባየት እኮ ነው መጋዲስ ይስተየቹዳ ሶ ከናፍዩ ጀቹዳ ጫራታ ከከኒፍ እኔማ አማስ ዋኔ ሲንጀሩ ታከዩ አጅራቴ ጫራታ ከከኒፍዳ በቃ ጫራታ ከከኒፍቲ ወሊን ታአቲ ወሊን ሃሳአቲ sana booda wantoota jiru hunda yoo waliif galtani bakka tokko jiraachuu dandeessani jechuudha. Waliif hin galle hoo taatan immoo bakka ijoollee keessan qofa walitti argisiistanii isinis carraa keessan jiraatu jechuudha. Sini galte dammoo ani har'as borus wanti isinitti himu tokko yoo jiraate ilkin abbaa ilmoo keessan waliin guddifataa ilmoo keessanii wajjin jiraatan takka illee hin jiru jechuudha. namni biraa yookiin abbaa manaa biraa godhattanii abbaa biddeenaa ta'ee ilmoo keessanitti dhufee gita ilmoo isaa sana isiniif hin jaallatu jechuudha. Sini galte gita ilmoo isaa sana kan isiniif jaallatu tokko illee hin jiru. Sababa kana ta'eefu abbaadhuma ilmoo keetii siif wayyaa. Hayi warri siin jedhan kuni har'aa siin jedhu malee boru waa takka siif hin godhan. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha waa takka siif hin godhan boru. እና ከናፍዩ እና እትያዲ jechuudha. Itti si wayya siin jedha yaa haadhootiyya akkasii seedoon immoo waa baay'ee dubbatee jira waa baay'ee jedhee jira sadhagaa dubbachuudhaaf baay'uma tokko qalbii namaa cabsa. Egaa isas rabbi isa waliin haa ta'u Sumayyaas immoo rabbi qalbii isheetti deebisee mee walitti isaan haa naannessu ayyuus immoo rabbi qalbii isiitti haa deebisu wantoota hin fakkaanne wantoota yaada